Nyaa'u gartee xilaata keenyatti hundi keessanuu sheer walii goggoodhaadha. Bakka adda addaarratti illee poostii godhaa ajandaa sadii qabadheen dhufe. Ajandaan sadeen kaduraa kottee duudadhaa fi qochuma torbee jedha. Kottee duudadhaa fi qochuma torbee hatti aanummas artistii Oromoo hoggaa jenne maal jechuu keenya eenyu faadha baannaa artistii Oromoo jechuun artistii jechuun maal jechuudha waan jedhamus gartee ni haasoyna. Sangubbaadhaanis dabalee qeerroon ilmaan Oromoodha. Hoggaa gartee jechuudha nyaapni namni gartee atirraa dhalatte hundinuu hoggaa nyaapha sitti ta'e maal godhuu qabdaa waan jedhamu jechuudha. Sigalee ati qeerroon Oromoodha maal godhuu qaban irraa haasoyna. Kanaafuu warri bilisoomne jedhu gartee heddummachaa waan dhufe jechuudha. Kottee duudaadhaa fi qochuma torbee keessatti irraa dubbanna waan ta'eef sirba Usmaayyoo Muusaa artistii Oromoodha kan baha Oromiyaatti dhalate hagartee ibin biyya taa'anii bitamuudhaa miti. Biyya taa'anii kottee duudaa jalatti galanii qochuma torbee ta'uudhaa miti. Ibin biyyaa bahanii qabsaa hunuu anaaf gartee qabsaa waan ja'amu ibin sababii keessaa dhiisanii yaa'uun biyya alaa ta'anii qabsaa hun sirriidhaa miti jedhee balaaleeffatu. Balaaleeffannaa qabu sirba isaa keessatti waan himeef sirba saniin isin affeera waan ta'eef qaceellotti dhaggeeffattanii gara dubbii teenyatti yaanaa jechuudha. Hundi keessa dhaggeeffatoota kiyyaa fi hordoftoonni kiyya xiqqaa guddaa dhiiraa dhalaan keessan hundi keessanuu isiniin jaaladha. Ilmaan Oromoodha. Turtiin teessan nu faana haa turtu isiniin jechaa bakka hundatti sheer godhaadha. Xiqqoo boodanii eegalla haasawaa keenya. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoodha dhageessanii jirtan. Haa cilaawee daaraa tahuu jee gartee uummata kiyya keessa taa'ee falmadhee cilaawee haa daaraa tahuu jeetuma jechuudha. Akkasumatti cilaahee daaraa ta'e kana artistii jechuun kana.
amma kotte duudaadhaaf kotte duudaan tuni wadura addan isinii baasa fuuluma duraaf illee jechuudha gartee akka waaqayyabattanii qaceellotti jechuudha gartee haala kanaan hordoftanii waan takka isinii hima. Kotte duudaa jechuun dura taa'an kotte duudaadhaa abiyoot zinnaash dura taa'an kotte duudaan nama ummata gartee ammaan tana kaleessa TPLF wajjin obboleeyyan keenya dararaa ture qaceelloon na dhaggeeffadha. An dhiyoon taras numan ja'a ammas numan ja'a. Ummata kaleessa TPLFin uumte isaanuma sanuu mataa isaanii uumte warra gaafa Mallas Zeenaawidhaa du'u gartee ummata keenya uleedhaan baasee booyaa jechaanii ture. Ummata ifiifis taa'ee booye. Ummata Mallas du'e walaloo baasee fi booyaa ture. Warra ilmaan Oromoodhaa jimlaadhaan fixeetu kotte duudaa ja'amaa jechuudha. Warra akka gartee Addisuu Araggaa fa'a warra akka Lammaa Magarsaa fa'a hafeetan gootachuu ni dandeessan dhimma keessanii mirga keessanii lammaadhaan gootachuu ni dandeessan garuu anna biratti inni kotte duudaadha. Namni qabsoo uummata Oromoodhaa jimlaadhaan qabsoo uummata Oromoodhaa madaabaraa guutuu namni fuudhee jechuudha. Madaabaraa afaan hidhaadhaa qabsoo ka fuudhee gartee nafxanyaa harka kaa'ee Lammaa Magarsaati. Garuu goota isiniif ta'uu ni mala garuu ani immoo naaf kotte duudaadha jechuudha. Goobanaa kotte duudaa. Kotte duudaan tuni ummata gartee TPLFin uumtee gaafa TPLFin jirtu waggaa 27 ilmaan Oromoodhaa lafarraa duguugaa ture jechaadha. Duuba dhumiinsi ilmaan Oromoodhaa dhuman san qaceelloon dhaggeeffadha. Dhumiinsa kaleessa ilmaan Oromoodhaa fixan san ummanni warri gartee kotte duudhaan kaanii Oromoodha jau. Addaan qooddatan jechaadha ree boo obboleeyyan keenyaati ummata kanan fixinaa nuti isaaniif qabsooyne yoo ha qabsaan ta'e obboliyo yoo qabsotti jiraatte ummata kana nuti dura duunaa ummata kana bakka buuna nuti ummanni kun isin yaatanii ummata kana keessatti nuutu gatafaa ummata kanan fixinaa tokkolleen kajeen jiru. Namni deemee Maqalee dhaqee jechuudha qeerroo tana baganarraa fixe je'ee 2016 Maqalee dhaqee namni galatoonfate dura taa'aa kotte duudaati. Mukhtaar Kadiir akkamitti irraanfanna. Ummata kanaatu kotte duudaa ja'ama jechuudha warra gartee TPLF sirni TPLF yoo nu fixe an takkaa TPLF ijaan argeen beeku an biyyatiyya keessatti. Warra kanaaf isaan lachuu diina keenya kana 100% nu fixuu ni amannaa misa hin amantan isin TPLF nu fixuu anniin amanaa isinis ni amantan jecha. Okay oppodiyoon TPLF wajjin nu fixuu ni amantamuun amantan ni amanna. Sirni nu fixe sun sirna TPLF ulaagaa TPLF tumtee lafa kaayyattee jennee yoo fudhanne garuu ha'ulee fi xiyyiitiidhaan uummata keenyatti gabbobbahee hafixe kotte duudaa tana jechuudha. Kanaafuu addaan qoonnaaf ga'a irran isinii deebi'a addaan qoonnaaf dhumicha isaan nu fixan san. 50 fudhuuti kuti ati immoo 50 qabdaa. Jawaar Mohaammed uummata gartee isin fixe TPLF wajjin TPLF 50 siidha. Hammeenya Oromoo miite harka ibbarraa 50 dooniyaan guduunfattee biyya isaanitti kutte garuu warri gartee 50 hafte hannineef warra maqaa keenyaan as taa'u kotte duudaa tana dhiifama godhaafii jee Jawaar Mohaammed. Dhiifamni godhamee fi abbicha dhiifama isaanii goosise kanallee hayyoota Oromoodhaa ka biyya alarraa dhufe hundaa'u kotte duudaan tun gartee baallama itti diidee biyya qabattee jechuudha. Kotte duudaa biyya bulchaa jira. Lalga. TPLF wajjin 50 qaban. 50-50 adda qoonneef. 50 abbaa duulaatii fudhate 50 abbaa Isaayyatii fudhate. Akkasitti addaan qoonneef jechuudha bakka lamatti. Okay TPLF 50 tana fudhattee kuttee san booda garuu 1% Oromoon ajjeefne maaliif biyya isaaniitu galte eenyu ajjeese Oromoo yoo ajjeefte waggaa 27 kan ajjeefte jechaa jirraa miti san booda yoo ajjeefte kotte duudaan tun 50 kana qabatteeti Oromiyaa tana biyya Oromiyaa jantarra teessee akkuma amma laaltanii gartan ummata gartee gaafuma sanuu karaa lafa jalaatiin isaan kanaaf gartee
goobanaa tahee qeyroo fakkaatee Jawaarii wajjin jiraachaa ture kana wali gugurrachuudhaan kottee duudaan tun guddattee jechuudha 50% qabdi beekadhu KTPLF wajjin addaan cabsatan gamisa. Odoo san qabaniiti ergasii as mee jira keenya mee qalbii gartee sammutti qaawtu gurra sammutti qaawun na dhaggeeffadhaati. Kottee duudaan eega gartee amma Abiyyi Ahmad Abiyoot Zinaash eega dhufeef as jidduu Oromoon dhumte tun Oromoo gaafa gartee maaster pilaanii jecha dhumte tana hin caaltu jira keenya. Okay, kana hundaahu eenyu itti gaafatama? TPLF itti gaafatama. Warra duraanuu 50 qabu TPLF wajjin addaan qoonneef ha Oromiyaa irratti hafe kana kottee duudaa tana irratti fuudhaati idaagaa mee parsentii meeqa kaninaaf? Eega TPLF kutteef as jidduu hanga dhufedhan kana mee parsentiidhaan kaayaaf namuutu isiniin kun obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoodha mee parsentii 10 kaninaaf moo? Parsentii 5 kaninaaf moo? Mee wayyaaneedhaa wajjin gartee 100% kan fixan waggaa 27 waan ta'eef mee waggaa 8 kana keessatti mee hanga nu fixan mee parsentiidhaan jala kaayamee waan si fakkaate kaayamee even 1% illee jettu dhibballee jettu 10 20 30 40 50 60 haga fetelleetu mee kaayamee jechuun eeguma gartee kottee duudaan tun dhufte eega TPLF biyya isaanii galtee fi as jidduu Oromoo dhumte tana kottee duudaa tanaa fixe waan ta'eef mee parsentiidhaan kaayaaf hagana lafitti ettee jechuudha akkuma mataa kan keetti hangu waan madaaltu ati tokko 70 jettu kun 50 jee mee meeqa jettan mee waan isin fakkaate mee kana qubumaan barreessaa kaayame 55 80 kaayame akkuma si fakkaatetti hangana nu fixxee waan jettan. Okay, 70 80 55 50 70 okay 99 okay mee haa ta'u wayyee amma 50 duraan lafaa qaban TPLF wajjin kan fixan kottee duudaan የኦሮሞ ነፍጠኛ ጁላ ባርጀረኩን የኦሮሞ ነፍጠኛ ነው የሚባለው የኦሮሞ ነፍጠኛ TPLF ኢንቱ ሸንተም ቀብዲ ዋንተ ሄፍ አኒገሩ አከመታ የት ዲደው ማሽን ከናፍ ሀጋ ኤጋ ኮቴ ዱዳን ገርቴ ብየ ቀበቴ ፊ ሀጋ አራጅ ዱት የቹ ሀጋ ገርቴ ኸሌሳ ኦቡለየን ከኛ ሰዲ አወዳይ ከሰት ዳሃሜ ከና ፐርሰንት ዲደ ሚሸየውን ከነፍ ኸሌስ ይርኩን ሸንተም ቀባ ዲደ ሚሸን እንተ የውን ፉለ ይረቲ ዳይፍ ትርባተ ሚሸን ተሁፊ TPLF su shantan fudhattee eega kuttee fi as jidduu bar shantan musaniin taa'utti jirti bar jirri kun garuu warri afaan Oromoodhaa dubbatu yoo Oromoo nafxanyaan tun 25 akka ilaalcha maammasaanitti eega fudhatte 75 kanneef jechuudha. Dubaay'ee hogga 75 fudhatan nadhii gammadaa ajjeesu irratti yoo poodiyootu ajjeese kun ifa laal kadhabamsiise hayyoota Oromoon qabdu guutuu namni lafarraa xarage kotte duudaa tana jechuudha. Maaliif namni gartee nadhii gammadaadhaa bakka inni jiru saaxilee itti geessee fi hafuudhee ichi ajjeesillee 50-50 adda qoodata waan ta'eef namni nadhii gammadaadhaa galaafatee tokko mata duree irratti hamaal galchuuti akkasii bar kunoo hamaal galchuu faadha abbaa duulaa gammadaa faadha odoo shantam jeqabanii jechuudha TPLF jira daqoneef 25 nuuf fixaa jiranii hoggutana mee TPLF tun akkamitti isinii ol nuuf diina ta'uu dandeessee mee akkamittiin TPLF diina jechuu danda'an waliinuu diina isiniin walumaanuu diina ammoo diinummatti isin turre hamoodha TPLF ummanni Oromoodhaa TPLF mo'atee jira please odoo qawwee takka namni isaan gargaaru miliyoona 50 keessaa namni dhalate qawweedhaan gartee isaan gargaari odoon jirin qotee bulaan keenyaa fi ijoolleen barattoonni keenya dhagaadhaan TPLF hochiisanii biyya isaanitti galchanii bara. Kotte duudaan tun akkasitti haftee jechuudha. Okay amma kotte duudaan tun gaafa gartee dhuftee biyya tana qabattu jechuudha nafxanyaan gartee dhibbatti sablammiin Itoophiyaadha. 84 ol odoo kanatti gartee akraarii Oromoo jedhanii gad nu laalanii
Hulaa isaanii duratti du'aa nuti. Kan moodalla'u isaanii tokko hin cabsin Oromiyaa keessatti. Aboo even Islaamni Itoophiyaadhaa akraariidha dhugaasitti maali. Aan Islaamummaa Itoophiyaatti namanu baran. Islaamummaa feekii ta mootummaan tolfate. Made in governmentidha. Musliimni Itoophiyaadhaa made in governmentidha waan ta'eef ittiin bulan san. Aan shari'aan itti bulan shari'aatti qulqulluu ta madaa takka illee hin qabne ta quraasha hin qabne qulqullooytu san ittiin bula waan ta'eef. Even ijoolleen akkanatti gartee Harargee fi Arsii fi naannoo dhumaa jirtu tun gartee Islaamaa nutillee Islaamaa ummata kana Rabbiin boruu wajjin guyyaa qiyaamaa nu kaasaate. Mootummaan kun shirarratti ijoollee tana fixaa jira ijoolleen tun mirgafitti dhaabbatte. Jee sabni Islaama ta'e. Ka Itoophiyaa keessa jiru tokko ka Oromoo gargaaree hin jiru Oromoo Islaamaa hin jiru. Akkasumattis kiristaanni Itoophiyaadhaa is fake. Is made in government. Akkuma gartee Islaamni kitaabni Islaamaa kun jiru kitaabni kiristaanaa sunillee Baayibilii sunillee jaabar lubbuu namaa ajjeesuun dhoowwaadha jaa. Kiristaanni Itoophiyaadhaa gaafa obboleeyyan keenya gartee ijoolleen qeeroon kottee duudaa harkarroo tan odoon hin ta'in jechuudha ijoolleen shawaadhaa qeeroo taate qeeroon gaafa dhumtu kiristaana jirru kuni obboleeyyan keenya isinillee warri biyya bulchaa jiru kun gartee kiristaanaati maaliif fixxan jira kana nuti kiristaanummaa amantiin hojii qabnaa jee kiristaanni Itoophiyaadhaa tokko hagabbee isaan gargaaree jiru. Duuba odoo nam tokko Oromoo hin gargaarin jechuudha Oromoon kiristaanaa fi Islaamatti odoo waliin qoodin wayyaanee fuutee mana isaanitti galchite jechuudha rasaasa tokko otoo hin dhayin. Kun ifa. Warri amma gatafe kun 50% TPLF wajjin hammeenya ilmaan Oromoo irratti dalagatan oduu qabaniiti qalqallotti guduunfatanii isaanii tabiraa 25 gubbaan deetan eega TPLF kuttee basidu waan nu godhan. Kanaaf akkamitti TPLF diina qiyyataati isin caalaa karkarroo. Tanaafu isin jechuudha. Kanaaf gaa Oromoodha jee isin yaamuun kiyya haftee jirti maqaan keessan kottee duudaa tahee jechuudha laal. Hogguu tana obboleeyyan keessan Oromoodha osoo hin ta'in obboleeyyan keessan harree obboleeyyan keessan farda gaangeefaadha obboleeyyan keessan Oromoodhaa miti namaa miti. Bineensa ala galuu rammas firri keessan horiidhaa fi gaalaa fi re'ee kana osoo hin tahin leencaa fi qeerransa odoo hin tahin obboleeyyan keessan harkarroodhaa fi booyyeedhaa jechuudha. Kottee duudaadha waan ta'aniif obboleeyyan keessan jechuudha. Isin Oromoo miti jechuudha. Isin shanyiin teessan shanyii kottee duudarraa hin yaaddan. Wanni kottee duudaa isinii baaseef saba kana irraa dhalannee sabni keenya galaana nuti Itoophiyaa tana gimmaa haafa tokko nuti cinaa tokko nuti Itoophiyaa tana keessatti saba bal'aa TPLF kuchisen nu duuba jira jettanii saba keenya kanaan abdanneeti biyya tana bulfannee uummata keenya kana bilisummaa gonfachiise jettanii waan hin yaanneef wanni isinii wajjin wanni angarte isinii wajjin eega isin hangas hin yaanne nama hanqas takka hin yaanne wanni isaa wajjin fakkeenya kaayachuu danda'u yoo jiraatte barbaachisin dhabe waan ta'eef wanni an fakkeenya argachuudhaaf gartee barbaadee argadde yoo jiraatte harreedha. Harree. Mee harree tana fuudhaati doolaara gartee kuntaal lama gubbaa fe'aati baadii magaalata gara magaalata geessaa numan geessitu. Doolaara na gubbaa jedhattee yaaddu waan ta'eef. Citaa gubbaa jiru gaalli bar qaraa yeroo irratti feete gaalli ni nyaataa bar. Gaalli if gubbatti nyaata horiin if gubbatti nyaataa bar re'een ni nyaatti bar. Garuu qaraa yoo gubbatti feete citaa yoo gubbatti feete midhaan feete gubbatti fe'e harreen waan isii gubbaa jirtan hin beektu jechaadha kottee duudaadha. Fe'amuudhaaf uumamte waan ta'eef fe'amuudhaaf uumamtan isinillee shanyii wanni isinii masaluu danda'u yoo jiraatte bineensa alaatirraa harkarroo fi booyyee bineensa malaatirraa immoo gaangedhaa fi harreedha jechuudha. Akkas ilaal. Hin qabdan fakkeenya biraa. Okay, eega amma harree fi shanyiin harreetii fi shanyiin booyyeetuun eega biyya tana bulchaa jiraatte namni isaan deemanii Oromoo tana keessaa dammayfachaa jiran warri gartee biyya alatti jireenya dadhabe. Laal. Warri biyya alatti mootummaa gargaarsifachaa ture. Warri jiruun Ameerikaa keessatti warra gartee jiruun
Itoophiyaadhaa gad itti taate warra Ameerikaa fi Kanaadaa fi Astrooliyaa keessatti namni Itoophiyaa keessa jiraatu isaanii ol jiraachuu eegale. Warra kanaattu isaan kanaan dambaqee galee jechuudha nuun ajaa'ibsiisu. Maqaan jara gartee kottee duudaa jalatti galee kun eenyu beeytanii? Qochuma torbee jaama. Warra qochumaa torbaa ilmi namaa qochumaa mee qabdan isin? Qochumaan tokkumaa jira garaa namaa keessa. Kanaaf namni oggubata kan nyaatee quufa. Oduu silaa qochumaan torba jiraate garaa namaa hunda kana keessa silaa gartee namni nyaateen quufu bar. Garuu warri ammaan tana kottee duudaa jalatti galee kun maqaan isaanii qochuma torbee jaama. Warra mar'imaan torba qabu jechuudha. Warra nyaatuun quufne jechuudha. Warri qochuma torbeedhaa kun masalli isaanii warra akka beeytanii? Warra gartee jechuudha yoo obboleettii biratti gudeedan gartee doolaara waa xiqqishoo itti kannanii yoo haadha isaanii gudeedan deemu laaga cufadhuuti akka feete godhi warra jawlaal. Warra hadooddiin qabne jechuudha. Warra intala ifii dhale. Warra intala ifii dhale gartee gurguratu jechuudha. Nam tokko dhufe intala isaanii fuudhee yoo maallaqatti kannee wajjin rafajjee deemiti akka feete godhi eega hangana nakkannite warra ja'u yaadu yaabboleessu. Maaliif garaa isaa dura dhalate hogguu maallaqa harkee waan hunda hogguu maallaqa harkee waan irraa dhalatee fi waan dhala irraanfata waan ta'eef amma isin galee islaan qochumaan tokko guutuun isaan waa takka waan hin gooneef qochumaa torba qaban waan ta'eef yoo intala isaanii guddisanii maallaqatti kannan ni qeebalan jechaadha. Yoo haadha isaanii guddisan akkas yoo obboleetti isaanii guddisan illee numa qeebalanii jechuudha. Warri ammaan tana warri gartee kottee duudaan gartee yaaminsa gootee fi galee kanan baanaa beeke. Artistis tahee warra as gubbaa lallabaa tures tahee warra gartee kana hin beeleti calji'ee jiraatullee tahee warra isti ammoo Ameerikas biyya adda addaa warra ammallee warra jiraatus tahee hundi keessaniin baanaan. Hundi keessan warra gartee haadha fi maallaqaan gudeechisu jechuudha. Warra maallaqa fudhatee haadha teessan bakka itti gudeedamtu geessu jechuudha barisin. Hiikaan biraan jiru bar. Warri gartee dhiiga ilmaan Oromoodhaa obboleeyyan keenya nama shan bakka takkatti wallaggatti dheengadda fixe Abiyyi Ahmad. Obboleeyyan keenya namni sun. Obboleessa keenya Harargeetti waraabessi nyaate mammaxamiin. Warri nyaachise warra haadha fi kireeffatu. Warra obboleettii fi kireeffatee doolaara fudhatudha. Warra ilmoo dhalee jechuudha maallaqaan jirjiruudha warri mammaxamiin bineensa nyaachise. Dhugaan isinitti maal? Yoo aangoo gubbaa jiran garuu qochumaan isaanii torbaree. Dubbachuu hin dandayan. Ijoollee awwadaatti kaleessa fixxe akka waan TPLF fixxetti as gubbaa ta'anii jechuudha TPLF juntaan hunjaan. Juntaan nu himoo isin ayyaa kottee duudhaadhaa barra. Juntaadhaa fi kottee duudhaan tokko miti bar kottee duudhaa jechuun isin bar shanyii harkarrooti bar. Shanyii booyyeeti bar. Warra gartee akka shari'atti illee haraam ta'e afaan quraanaatiin illee haraam ta'eeti afaan baabilaatiin illee haraam ta'e jirru kun even amantumti duniyaa tana gubbaa jirtu marattu haraam ta'e warri kullan. Warra haraam ta'e jechuudha kottee duudhaadhaa ol wanni hamtuun ani isiniin jechuu barbaadu nan dhabe hin jiru. Harkarroota. Kana jalatti galtan jechuudha gaa isin. Qochuma torbeen warri qochumaa torbaa waan kaleessa dalagan irraanfattanii. Sileeti. Kanaaf jirri gartee kottee duudaa yaamte kun qochuma torbeedha waan ta'eef qochuma torbee ja'aati yaamaa jechuu fedheeti. Warri kun kottee duudaadha. Ani bar gisa takka kana ajaa'ibanii bar. Mee gaafii takka isin gaafadha. Mee jira keenya mee pilis wayni isin gaafadha. Mee Abiyyi Ahmad Oromoodhaaf maal godhe? Mee Abiyyi Ahmad Oromoo tanaaf maal godhe? Mee waamu inni godhe? Mee tabbata kanaa barreessa? Mee firmoota kanaa barreessa? Mee waan Abiyyi Ahmad Oromoodhaaf godhee Oromoon itti boontu tanattiin boona jannu mee takkanaa as kannaati? Mee hayyee Jawaar Mohaammed mee badii Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessitana mee abbaa takkanaa himaa pilis? Mee badii Jawaar Mohaammed itti mana hidhaa seene? Mee takkanaa kanna? Mee waan gartee abbaan keessan kottee duudaan kun gartee Oromoodhaaf godhe dhiiga Oromootichi gubbatti ol baase mee abbaa takkanaa kanna yoo isin jenne kallatanii?
duuba namticha Oromoodhaaf waa takkan godhin Jawaar Mohaammed jechuun nama gartee even Amaaraaf illee aktivistii Amaaraa fedhee ol Amaaraaf yaadudha. Biyya ta'e isan gartee Oromoon dhufteen bulchinii gartee isin bulfadhaa nama jedhu bar Jawaar Mohaammed. Nuti namni qabsooyneef Oromoodhaa Oromiyaadhaaf qabsooyne nuti Itoophiyaa fi miti ammoo Itoophiyaa tana federaalizimii haqaa gooneeti namuu qe'ee fi bulfatee ammoo akka gartee federaalizimitti dimokiraasiidhaan nama tokko filannee if bulchinaadha. Biyya teenya biyya nagayaa goonadha jee gurbaan kun. Mee kanaa ol dimokiraasiin nama tokko reefuun tana jechuudha waan inni barreesse arkeetiin jechuudha. Dimokiraasiin maal akka ta'e namni hin beeyne. Biyyummaan maal akka taate namni hin beeyne isin. Jaanii as gubba barreessan duuba what the fuck is that? Mee dimokiraasiin siividan sun tamin. Namni dhugaadhaan federaalizimii haqaa gaggeessu mana hidhaa jiraa bar. Lidatu Ayyaalaw nama gartee bar ilma Amaaraati bar Lidatu Ayyaalaw. Am support of Lidatu Ayyaalaw. Wanni inni jedhu ummanni Oromootii fi ummanni Amaaraa bara dheeraadhaaf xilaata tahee wal eegaa jira. Ani garuu akka ilma Amaaraatti gartee wanni kun asirratti haa dhaabbattu. Saba kana lameen waan walirratti fidutti hin dalagaa hajee bar. Waan saba kiyyaa ta'u irratti Jawaar Mohaammed wajjin arras borus waliin mari'adhaa jee nama dubbatee mana hidhaa seenee bar. Mana hidhaa seenee bar. Jawaar maa qunnamtechuudhaaf mana hidhaa seenee bar. Garuu inni paartii nafxanyaadhaa keessaa gartee nama mataa qabu. Akkamitti Amaaraa fi Oromoo akkamittiin obboleeyyan walii godhee waan dabre tana takkaa amannee fi takkaa nu amananii har tokkotti saba kana har tokkotti baafnee gartee jenereeshinii nu duubaan dhufu akkamitti tokko tahee deemaa narratti haa dhaabbattu boru seenaan tiyya gartee akka ilma Amaaratti gartee seenaan boonsa takkan dalaga jedhee nama yaadutu bar mana hidhaa jira. Mana hidhaa jira bar namni sun. Jawaar Mohaammed bar nama bartee ilmaan Oromoodhaa biyya fiit irratti gartee hayyama namaatiin alatti nyaatiin yeroo beeluu itti nyaatte yeroo feete dhuyde yeroo deemu barbaadde hayyama namaa tokkoon alatti Oromoon bobbaatee galuu qabdii nama jeetu mana hidhaa jira. Duuba ati jechaadha yaa qochuma torbe dimokiraasii tam natti haasoyte ati dimokiraasiin beektan akkamiin nuun jette nuti biyyummaan beektan akkamiin nuun jechuu dandeeyse. Boo nuti bar dhagee waan sitti maati yoo bitamuudha odoo isin hin bitamin dura nuti bitamuudhaaf nu gaafatan nama nutti ergatanii bar. Namni garuu Oromoo ilmaan Oromoodhaa garuu hagartee akkasitti gartee karaa makiina irratti akkasitti snaayipariidhaan dhahamaa ture san nama naa ol mataa qabu malee nama naa gam mataa qabu miti ilmaan Oromoodhaa keessa nama Oromoodhaaf dawaa qabu malee nama akka kiyyaasitti hin fakkaatin. Nama naa ol Oromoodhaaf dawaa qabuutu snaayiparii nyaate kaleessa. Joollee naa ol babbareeddutu dhume bar kaleessa. Joollee naa ol saba siiti yaaddutu snaayiparii nyaate bar. Akkamittiin joollee sangana bo'an. Maali ati mataan kan kee dhuftee nutti himne moo? Ati mataan kan kee dhuftee walitti nu dhiyeessuu yaanne ati caaltu sanitti wajjin. Kanaa bar dubbiin hin beektamu hin beektu ati. Jarri kun sabboontota nuun hin jenne ati dhuftee naafi tokkicha baadiyyaatiin. That's all. Garuu si jalaa dinne. Ilma Oromoo dhalanii akkamitti Oromoo nyaanna boo bismillaahidha. Asitti haanuu fixanii malee biyya jiru tanatti haanuu fixanii malee akkamitti Oromoo gargalla boonuti akkamitti sirna Minilik garra boonuti. Mee garuu isin kottee duudaas tahee qochuma torbeen mee wahiin isin gaafadhaati. Eega TPLF'n kuttee fi as jidduu namni ilmaan Oromoodhaa ammallee fixaa jiru kun TPLF'dha. Eenyudha? Somaalee fixu jira. TPLF fixu jira. Guraageetu Oromoo fixaa jira. Qochuma torbee warra obboleettii fi gurguratee maallaqaan jirjeerratuutu ilmaan Oromoo lafarraa fixaa jira miti. Isin kana bar at least yoo carraa arganne jettanii dhahitanii bar. Duuba kana akkamittiin isiniin Oromoo jechuu dandayan. Odoo nama akka keessanii yaadu kotte duudaa harree odoo qabdanii akkamitti gartee isin Oromoodhaa wajjin walqixa yaaddan jechuu akkamittiin dandayan. Neefa hin danda'u jechuudha. Isin Oromoodhaa miti
warri biyya bulchaa jiru kotte duudaadha jedhama. Warri gartee kotte duudaa jalatti galee ammaan tana Oromoon sabbaqaa jedhanii if jalatti kotte duudaan if jalatti akka gartee lukkuu ilmaan if jala guurtutti warri kotte duudaan akkatti if jala guurtee kun maqaan isaanii qochuma torbee jedhama. Warra qochumaa torbaa jedhama. Warra gartee mootummaa Ameerikaadhaa haf godhe karaadhaan. Warra mootummaa Kanaadaadhaa gartee bobbaagala kute karaadhaan meetiroo galaa. Istiin jechuudha hagamma. Warra kanaattu durumaanuu bar aboo wallaahi waan bar Jawaar Mohaammed kanatti hidhachuun jira keenya mee dhagaa ijoollee teenya wayin isinii maani. Namni bar nama gootatti hidhate bar ni kasaaraa bar. Ni kasaaraa bar. Namni goota if godhu. Hagaruu goota dhugaadhaan gootaati irratti namni gartee salaata hidhate. Bar gaafa jawween achi itti as deemaa dhufe bar salaata dhiisee biraa fiigaa bar. Warri Jawaar Mohaammed jalatti hidhatee gartee mucaan kun gootaa gartee nutillee isa cinaatti yoo dhaabbannee kana footoo wajjin kaane goota fakkaanna. Maqaa isatti irkachuudhaa kanaatiin gartee uummata Oromoo biratti feemasummaan irganna. Maqaa gootummaa kanas ni fudhanna. Je'ee warri yaadu bar Jawaar Mohaammed hin hambifnee bar ni qalee bar Jawaar. Akkam godhee qalee beetanii? Abadangaa an biyya tanarraan deemu asumarrattiin du'aa je'eetiti laal. Asumattiin du'a je'eeti dhukkeetti kaase jira kanatti. Laal. Silaa ammaan tana Jawaar Mohaammed Itoophiyaa odoo gartee haqabatee bulchu taate aboo bismillaahidhaatiin meera buma guyyaa qiyamatti amana qarra silaa biraanuu leenjisootii fi mee ammaan tana artistii keessatti haka caalaa bultuu beetii fi takka saaliyaa saamidhaa tun aboo har'a gootaa miti jira keenya. Goota moo gootan jennuun aboo bar gootaa bar. Maaliif Jawaarii wajjin kaampeen godhan Jawaarii wajjin dhaabbatan garuu namni gootaa wajjin karaa bu'e ni hafa. Ni hufaa. Namni gootaa wajjin karaa bu'e. Maaliif goonni unlimitedii lola? Luyinni duraanuu unlimitedii loluun beeku gantuun gootaa wajjin karaa qaxxaamuruu hin dandeessu. Jawaar Mohaammed biyya tana hidhaa miti lubbuuti biyya tana asitti dhaba jeeti mana hidhaa seenee miti wanni gatafe guutuun qochuma torbeen akkasitti jalaa bitamte laal. Akkasitti jalaa bitamte laal. Qochuma torbeen warri qochumaan isaanii torbaa. Goonni kanatti nama kasaaraa jechuudha. Gootaa wajjin hidhachuudhaaf gootaa wajjin hiriiruudhaaf goota ta'uu danda'uudha qabda. Lakkuma gartee namni kun asii tarkaanfii lama lakkuma tarkaanfattuuni namni duraan gartee diiddamaan amna eegale maqaa gootaatiin lakkuma tarkaanfatuuni 19 deebi'alaan. Lakkuma tarkaanfatuuni 15 gala. Lakkuma tarkaanfatuuni 10 gala. Beeksuun gaa oduma garaan bujbujjoot ilaa ammaan tanaa 10 geenye qabadatu. Lakkuma tarkaanfannuuni gaafa gartee akkasitti diinni dhufee shiritti jee goonni duraanuu haajaan qabu miti. Bombii kishaa qabu fuudhee ifi dhoosee jira kanas galaafatee ifis galaafata waan ta'eef akkuma ilee moogultuudha. Ifis galaafatee nama kana galaafachuudhaatu dhufaaf waan ta'eef lubbuu isaa haajaan qabu miti garuu gantuu asitti gartee garaan bocbojjaa duuba. Qochumaan torban akkasitti bocbojjaa jechuudha. Bocboj akka gartee harmaa. Akka gartee mucha sa'aadhaa mucha horiidhaa gartee akkana ta'a duuba garaansaa. Isaatu nuun deeme wayi malee nuti bar isin fixu nuti bar isinii wajjin fira. Bakkitti nuyi yoo achi dura gaafa gartee goota namni marse jechuudha. Jawaar Mohaammed akkasitti marfameeti achitti illee mo'ataa jira. Garuu jalaa gara galtanii bitamtan warri qochumaa torbaa. Sorry for you. Waan isin godhu danda'uun qaburee anaa meeqa akkas isin godhe akkana isin godhe goota gartee dhumiinsan qabne Jawaar Mohaammed tokko isin godhe waan ta'eef. Waan isin gargaaruu danda'u takka illee hin jirtu dhugaan isitti mani. Khasaaraa guddootan isin mute Jawaar Mohaammed duraan Jawaar Mohaammed jalatti irkattaniiti goota ifakkeessitanii akka Jawaar isin shakkinetti Jawaar nyaatanii haa ta'u waan ta'eef garuu goonni lolli jiraatu sun lolli jiraachuu baatu isaaf tokko bar. Inumaa odoo lolli jiraatee fedhaa goonni. Lolli dhufee lola hamaatu dhufe biyya fokkottuu Itoophiyaa jaarsan keessatti achitti kuftanii duuba jalaa. Gurbaa dimokiraasii beeku gurbaa ifiifuu kaleessa gurbaa gooticha kaleessa ishaaraa sirraa guure. Itti amantee jechuudha gartee Jawaar keenya si malee baran wallaahi billaahi si malee barboo Oromoon nama keetii jaarraa kana keessatti Oromoon hin qabdu jettee ishaaraa kan dhite.
nama santu deebi'ee irraan tana gartee gantuu tahee argame jechuudha gartee miidiyaa gubbaadhaa TPLF nutti haasaa nuti TPLFin nama gartee seenaa wal fakkaataa nurratti dalageetu ammaan tana biyya qabataati jira waan ta'eef an ammaan tana TPLF fi qottituu ayyata kallaalaan jiru bar jira keenya maaliif understanding goone qoysin ani bar abbaa duulaati fi abbaa isaayedha wallahi laziim wabillahi karim ayyata kallaalaan jiru abbaa duulaa caalaan abbaa isaayettu anaaf firakiyya fonkiyya maaliif beeytu parsantii 50 qofa najjeesare abbaan duulaadhaa 75 najjeesee bar amma miila kana bar ammallee boruuf iftaan idaannaan bar gara 76 ol deemaa jira bar duuba ka 50 kanaan naafira moo ka 77 ka ilaa ammatti ol deemutti jiru maybe parsantii 500 illee ta'uu dandeessanii bar nama akkatti ol deemaa jiru firakiyya moo nama 50 manarra dhaabbate ammoo hadheetu firakiyya maal taatanii ka biyya addansa isin hangullaa qafoo gootanii keessaafuu artistoota jedhanii harkarroo kaleessa walitti qaban harkarroo taayyeen haraageessii walitti qabee achi keessaa nuti artistii Oromooti jedhanii namticha gartee eenyu ittiin dhufa boodalleedha eenyu dandanaa jettanii namticha gartee bututtuu maraattuufa kana kagartee ibi meeshaa isaa kontrool godhuu dadhabee odoo olii gadi hin fiigu odoo saree keessa kaa'u odoo re'ee keessa kaa'u odoo maarree keessa kaa'u dhukkuba fuudhee taa'utti jiru. Eenyu zaggaa dandanaa jettanii namticha bal'aa fokkotaa shanyii harkaroodhaa sanfaatu isqeel gabbisaadhaa arrabsa afaan jallaa jeeni namticha gartee ifuu jallaa isaa namticha ifuu meeshaa handee isaa jechuudha kontrool godhuu dadhabee odoo maraattuu keessa kaa'u odoo fayyaa keessa kaa'u odoo guraagee fi amaara keessa kaa'u dhukkuba fuudhee adabatee mana galee. Kanaattu Profeesar Arrabsaa nama kana barbaaddi galaa qottituu nama kana barbaaddi nama tartiiba tokko illee hin qabne even artistoonni dhalaadhaa achi keessa jiru sunis bar warra tartiiba qabu miti dhugaan isinitti maati please amma chumaan waa'ee artistiin Oromoo maali waan jedhamu kanallee mee bal'ifnee ilaalla. Laal Usmaayyoo Muusaa kan reefnu ta'e isin dhageesse warri hin dhageenye jala deebitanii dhaggeeffachuu dandeessan. Usmaayyoo Muusaa kan isin dhageesse sun biyyaa fi biyyee toorati irratti lafee tiyyaan na caba malee even itoo biyya Oromiyaadhaa gad dhiisanii biyya ollaa dhaqanii achi qabsaahuun anaaf farraa jee bar anaaf ganuudhaa jee uummata Oromoodhaa ganuudhaa laal bar bitamuun baaduu bar bitamuun badhumaa waan jabduudhaa miti. Nama namni fakkeenyaaf wanni biyyaa deeme miti eenyu keekiyyaa baradhaa biyyarraa bee miidhee sodaa lubbuusaa bee bara sodaa lubbuutii yaa jee gamaa cehee injiraadhu harbiir tahee jee Usmaayyoo Muusaa wallisee bara sodaa lubbuutii yaa amma silaa Usmaayyoo Muusaatiif beeke akka Usmaayyoo Muusaatti yaadutti bar silaa keekiyyaa baradhaa kun sirriirra hin jiru bar laal Oromiyaa keessa taa'ee saba keetii odoo falmituu du'ii jee bar Usmaayyoo Muusaa ibilla odoo biyyaan bahin artistiin Oromoon qabdu gisi nama kanaati please not this rubbish ummata raabisha shokoraa kanaa miti ummata akka Usmaayyoo Muusaa san qabna nuti warri gartee ma nyaawuphee shokoraa boorko jedhan xaaliyaan boorko jedhan warra harkarroo kaleessa walitti qabate gama harargeetii achi dhaqxe tana maqaan isaanii boorkoodha akka afaan xaaliyaanitti laal akka afaan kiswaahilitti shokoroonni walitti qabaman sun harargee bakka hin bu'an laal wanni isin beeku qabdan. Nuti artistiin nuti harargeen qabdu kan nuti arallee itti boonnu harargeedhannee ittiin boonnu nama akka Mustafaa Harawweeti laal. Bakka tana qalbeeffadhaa kaapilis. Nama akka Mustafaa Harawwee hagartee boolla qotanii kana ajjeesuun dhoowwaadha. Kan akkanuma xiyyitiin dhahanii ajjeesuun yakka fidaa kan agartee jira awwaalaajaniiti boorataadhaan biyya itti naqan Mustafaa Harawwee. Mustafaa Harawweedha nama akkasittuu ana harargee bakka na bu'a laal warra isin yaamtan kanaa miti warra qotte duudaa yaamte kanaa miti qochuma torbee tanaa miti warra akka Usmaayyoo Muusaa kanaatu an bakka na bu'a akka harargeetti laal ka ilmaan Oromootiif carraa biyya addunyaa tana gubbaa jirtu ka Usmaayyoo Muusaa carraan inni harkatiin hin jiru kottu biyyarraa bahi kunoo hadirsa gaafadha aboo an biyyarraa biyya tana gadhiisee ummata Oromoo kana keessaa deemuun annaaf
akkan ummata Oromoodhaa kana gurguradheettiin if ilaalaa keessa taa'eetiin falmadha jeeti odoo ummata isaatii falmatu du'e nama akkanaa kanaatti Oromoos bakka bu'a akka ibin akka argetti illee kanaaf bakka na bu'an artistiin kanneen shokoraan bakka nan buute jechuu fedheeti gisuma hundaa'u namni gartee Harargee bakka bu'u warra akkanaa kana faadha warra akka Hadiirsa ikkana faadhaan qabsaawaa waa hundaan qabsaa'ee ummata Oromoo bal'aadhaaf qawweenis qabsaa'ee wallanillee nama qabsaa'eef haammallee ejjennoon isaa sanumaa haammallee sirni kun goobanaan nurra deebi'ee kaja'u nama kanaatu Harargee bakka bu'a shokora laaltanii garuu shokora laaltanii namni gartee Harargees arrabsitan kabajaa ifitti godhaa jechuu fedheeti laal maaliif hin biyye beektanii nama akkanaa kana faadha qabna nama gartee tokkoo kuma caalu kana faatu jira laal artistii Oromoodhaa hoggajan laal Hacaaluu Hundeessaa fudhu laal Hacaaluu Hundeessaadhaa fudhu laal waan inni irratti du'ellee ilaalaa jira keenya namni akka isaa yeroo ammaan tana jiru kanatti hin jiru jechuudha bar mata galetti hin jiru bar memma fakkeenya waan isima mee harkarroo kaleessa akkasitti teessee gartee goda jaldeessaa keessa teessee achi haasawaa turte san harkarroo goda jaldeessaa keessa haasawaa turte san mee walitti cunfaa kana fuudhaa walitti cunfaati mee Hacaaluu ni gani mee atummaan tilmaame kaa mata qabdaani mee isaan shokoraa kaleessa san fuudhiti miizaanota gubbaa kaayiti shokoraa Abiyyi wajjiin fuuldurri keenya ifa ja'u kana miizaanota gubbaa kaayati Hacaaluu fuudhaa miizaanota gubbaa kaaya ni kaasani miizaana Hacaaluu ni gani never Hacaaluutu caalaa bar jara shokoraa wali qabamte san hunda sidhaa shokoraa Harargee dhayite shokoraa Arsii shokoraa Walloo shokoraa Shawaadhaa shokoraa Wallaggaa warrachi walgeessan maraahu Hacaaluutu caala jechuudha laal ilmaan Oromootiif hin dhaladhaan ilmaan Oromootiif qaalidha jee duubaan wallaahi hin sinjee rabbiin jannataa kan nuuf gurbaasan dhugaa yoo fedhe kiristaana ta'us abbaan fedhe bakka jannanni kan rabbiite haaseenu nama saba isaatiif quuqabe jechaadha saba isaatiif dubbateeti namni gartee biyya tana bulchaa jiru gartee nafxanyaadha malee Oromoodhaa miti jeetu wareegame gurbaan kun Jaafar Yusuf fudhuu siree gubbaa ciisu jiraa yamma otoo beekuut asiinuu biraa galee barboo otoo sirni kun sirna nafxanyaati asitti nuun jechaa ture bar galee kun harka isaanii seenee caccabsanii miti garuu ammallee yoo fayyestil sanumaa bar mee Ali Birraa fudhu nama akkanaa kana faatu bar bakka du'aa bar nuti Ali Birraa faa fudhu laal Oromoon gaafa Hacaaluun dee waan inni jeelaa laamee gaafa ijoollee shawaadhaa guutuun jechuudha gartee kun baalageen kuni baalageedhaa gaafa ijoollee shawaadhaa jette maal taate buleessu kuni Minilik nuti wajjin tokko nuti amantii akka Minilik wajjin qabaachuu turre nuti Minilik akka shawatti humaan hin goone namni inni miidhee baalagee Harargeetii fi baalagee Arsiidhaa tagartee gaafsan Itoophiyaa diiguudhaa kaate harkaa fi harma ciree maaltu isaan gahee gartee haasoo akkasii haasoo jedhii bar ijoollee shawaa jeeftee bara Hacaaluu garuu Ali Birraa waan inni haasee dhageessanii jirtan isin hundinuu ummanni Oromoodhaa akkan ayyaatutti hirmaatu hin kaane akkan ayyaatti silaan kaanee jee bar silaa isaan wanni miidiyaarra fidaniif Ali Birraadhaan lakkii gaa du'ee jira rabbi mataa godhuuf gartee gaa ni gaddina gartee gaa Hacaaluu dhabuu keenyaa fi garuu gaa innillee silaa gartee akkasitti gartee gaa waan mootummaa kana diigu jechuun qabu akka Ali Birraan akkas jiru ummanni Oromoodhaa gartee gaa bakka nama isaa awwaallatee jira khalaas gartee deebee haa taa'u gartee biyya diiguun qaban lubbuu nam tokkooti jecha silaa akka Ali Birraan jedhu barbaadan isaan garuu Ali Birraa waan inni jee agartanii jirtan nama akkanaati qabsaawaan nama akkanaati artistiin Oromoodha nama akkanaati malee shokoraa tanaa miti ummanni Oromoodhaa Hacaalu nama akka Hacaaluudhaa dhiisii jeelaal Ali Birraan Ameerikaan guddoon tun sababaa nama taraa tokko taraa sa'u nama gatiin qabne Joorji Filooyidiidhaa jecha qabeenyi biliyeena lakkaa'amu bade jee Ali Birraan ummanni Oromoodhaa duuba silaa inumaa odoon ka'iniin silaa an saba kanatu fadhaa'uu jee barboo Ali Birraan maal taatan jara keenya mee jara san hunda fuudhaati harkarroo kalee wal geessan wal bira kaayaa harkarroo tanaa wajji warra goda jaldeessaa keessatti haleessa teessanii keessatti haasawan san harkarroodha isin warrichi dhaytan hundi keessanuu dhiiran jenne dhalaan jenne hundi keessan harkarroodha kaarsii dhufes arsii bakka hin buutan Harargeechi dhaqees hotte qochuma torbeen tun Harargee bakka hin buutan
hin butan bakka isin qochuma torbeedha maqaan keessan kiyyaa gartee baalagee kiyyaa karkarroodhaan dhaddee fakkaata maqaan isaa nyaata sayyoo dandaati kiyyaa dhaddee fakkaatu san ka gartee HIVdhaan maramee mana taa'u guyyee beeku goofaa hundimiin banamtee fi waliin maramee odoo gartee handee isaa qabee maraattuu fi fayyaa jidduudhaan osoo fiiguu albeergoo taanee fi taan jidduutti farshoo dhugee osoo fiiguuni HIV fudhatee hataa'e kanaattu Piroofeesar Isqeel Gabbisaa arrabsaa. Dooktor itti aanaa haftee fa'aa arrabsaa. Nama gartee silaa isa kanaahu mukarraa tolchuu danda'u. Isuma sanuu. Limmee tolchan hin garree. Warra odaasuu afaan jallate afaan isaa jallaa miti meeshaan isaa jalloon dhukkuba fuutee odoo mana teessuu fi dhukkuba fuudhee odoo taa'u. Baalageen nama gartee bakka irraa deemuun beeyne hundaa hojii rafee dhukkuba fuudhee taa'eettu ilmoo bilisaa nama saba isaatiif dhaabbate nama allammiiti yan gurguru je'ee hiriyaa isaa Birahaanuu Leenjisoo fa'aa jalaa hafee boodee mangantuu akka keetti miti ilma Oromooti je'ee ilma Oromootiif nama falmaa jiru akkas jedhanii arrabsaa jettaanii. Uummata karkarroo akkanaati jechuudha gartee warri maqaan gartee qochuma torbee jedhamutti bahe. Kanaafuu achi keessa warra jiru kanaa jechuudha maqaa lallaaltanii eessaa dhufettanii bakka irraa dhufeen hin yaaminaa. Artistoota nuti artistiidha jedhanii artistii jechuun dura maal jechuudha beektanii artistii jechuun bar uummata gartee saba irraa dhalate madaa sabni hooqachuu dadhabe warra irraa hooqu jechuudha bar artistii jechuun saba keessaan dubbataa bar artistii jechuun sabni uummanni walloo kun maal barbaada rakkoonsaa maal himachuu dadhabe kan himachuu dadhabeeti gabbahee jechuudha gartee gara aartiitiin irraa dubbata jechuudha bar rakkoo sabaa rakkoo mootummaadhaa osoo hin ta'in. What the fuck? Artistii jechuun nama gartee cinaaksan maal taate jee warri cinaaksan waan mootummaa cinaaksan dhagahuu dadhabe kanaaf gartee akka mootummaan dhagahuuf sagalee warra tahuu bar. Artistii jechuun warra gartee hawaasa miidhuudhaaf amma beeraawii oofuu deemanii beektaa beeraawii amma dargaggeessi Oromoodhaa beeraawii isin oofuudhaaf yaa'an dubbitan naa qabadhaa taanis. Ummanni Tigraay jayni ilmaan Tigraay kagartee warri bilisummaa beeku bilisummaa kaleessa qabnu abadan nuti hin dhabnu ni wareegamne malee warri jiru. Daangaa keenya ilmaan keenyaan tiifata warri jiru. Waraana Abiyyi Ahmad qabu hunda jalaa waan guuree fixeef xiyyiidhaan. Waraana biyya adda addaa barbaadee funaanee geesse sunis dhumaa waan jiruuf booddee garuu beeraawii jedhaniiti isin guruu jiraatan beeraawii tana guruudhaaf immoo harkarroo gartee kaleessa walitti qabamte tana biyya teessan faarsaatii gartee akka ijoolleen kakaatu godhaa jedhanii wanni walitti qabaniif beeraawii oofuuf amma keessaafuu lal harargee tana ittuma deetuma bira dabraa kaleessa harargee tana keessatti gosa takkaatu warra gosa takkaatu gartee wal jaaree gartee phiiphii tana jalatti gale dhiiroo. Wayne sitti maati warra gartee akka Jaafar Alii hangaasaadha Khaabuttaa Maamma Sheekaa Abdurazzaq jettaniin sanii fi gurbaa kanaata gurbaa Norwee jiru fokkotaa dukkan dhaltu sanjii warri kun martinuu lal Fariyaa Aliyyeetii fi caaltu isaanii warra gosa tokkooti dhaan maqaa gosaatiin jaarraa abbaa gadaa kaduu ilma Oromoodha abbaa Oromoodha jaarraa abbaa gadaa Wallagga bakka bu'u Kutaa Oromiyaadhaa 11 jecha gartee wareega hangana hin jedhamne kafale maqaa dhawatanii gosatan jedhanii warri yaa'aa tureen warri sun jechuudha laal warri gartee gosa irraa dhalate tanaafuu bakka hin buune jechuudha jedhu sun harargee tana jeeqaa turan gandaan adda qoodanii amma garuu laal amma dubbiin isaan san birallee dabarte isin gama keessaniin geessanii tabiraa barbaanna gosa biraa barbaanna jedhanii amma harargee keessa gosa biraa guuraa jiran dhiiroo ummanni harargeedhaa waan kana itti dammaquudha qabdan harkarroon kaleessa garteechi keessa teessuun harkarroonni kaleessa gartee harargee loqota harargeedhaa haasawaa kaleessichi walitti geessisuun jechuudha. Gaddeemtee uummata harargeetii irratti leenjisaa jiran dhiiroo. Waan kana qajeelatti qalbeeffadhaa isin. Ittiin na yaadattan waan kana laal. Harargee ittiin diiguudhaaf. Warra loqota harargeedhaa haasawaa achitti walitti qabatan karkarroo. Amma isinii galee. Naannoo biraatti irraallee akkasuma walitti qabatan. Maaliif ijoollee teenya fuudhanii
kara beeraa hawidhaa dargaggeessa ofuudhaaf TPLF bira geessuudhaaf furanii haaloo ni jennee jechuudha. Waraanni dhumee jira waraanni Itoophiyaatiin jiru. Sigalee maal? Waan akkanaati jechuudha. Kanaafuu artistii hoggaa jaan artistii jechuun nama akka eebbisa addunyaati dhiiroo. Warra akka Usmaayyoo Muusaa. Warreen wareegame keessaa. Warra akka Daadhii Galaan. Warra akka Hacaaluu Hundeessadha. Artistiin Oromoodhaa sani. Saniin siin jedhe. Warra hafe keessaa. Maaliifi jarri nama maqaa dhee warri wareegame kun odoo gartee guyya tokkoof rakkoo takkallee sabarraan hin gahini odoo saba isaanii warra gadaameessaa keessaa bahaniif odoo falmatanii du'an waan ta'eef goota jedhamee har'aan tana maqaan isaanii bara baraan jiraatu duuba. Warra lubbuun jiru keessaa haga ammatti gaa Jaafar Yuusuf illee goota laal. Lubbuudhaan jiraamee duniyaa gubbaa jiraa miti. Goota gaa kun Oromoodhaa achi miidhamaa jira bar. Ni eegganna gaa hanga gartee jechuun yoo waan kanaan dhufeef jechumatti akkuma Hacaaluu faddu'aa fi akkuma karkarroo kalee isaa sanatti gartee akkana tahan sun gaa fuulduraa garuu haga ammaatiif ammoo nuti nuuf goota Jaafar Yuusuf laal. Hadir Sa'id illee amma nuuf goota laal ammaaf laal. Hanga faayinaal disishinii hin dhufinitti. Keekiyyaa badhaadhaati illee goota laal. Biyyaa beemiti goota laal. Goota. Hanga gartee guyyaa murtiidhaa hin dhufinitti jechuudha. Yoo gartee odoo chumarra jiru du'e goota Usmaayyoo faadhaa wajjin ka'abar. Usmaayyoo faa wajjin ka'abar. Yoo gartee lubbuun jiraatee akka harkarroo kaleessa sanatti gartee yoo ida'ames harkarroodha taabar. Achitti adda baatee laatu billan. Even mucaan sun eenyu maqaan isaa hakkoomadiidhaa sun buzeen sun gartee sunillee goota bara kaleen hirmaannee bara achirratti waan kaleen ni barreesse gartanii waan jee barreesse gartanii kaleessas warri gartee hiikini hiittaa gootota keenya wallee jiru baasasanii poosti godhasan jechuudha. Waan jee barreesse gootuma tokkootu itti hidhame malee Jawaar baanaa beekan warri lifneef kun warrumaarra sidhaa jiru jee poosti godhee goota bara amma mucaan sun naafan. Goota laal harkarroo kaleessa san keessa jiru manni. Enyu daggafaadhaa sunillee goota laal. Akkasii bar guyyaa gingilfamtu dhufa. Warri gingilchaa kana keessatti gadi hin bu'in warri gubbaa tanatti hafe gootaa bar. Warri achiin gakkute martinuu Kottee duudaadhaa harkarroo jaama laal. Faamilii Kottee duudaadhaa maqaan isaanii qochuma torbee jaama laal. Qochuma torbeedha warra qochumaa torba qabu jechuudha tana dubbina qabaddaa isin. Ganaa maqaa isaanii kana malee yaaminaa. Warra qochumaa torbaa qochoma torbee jaama. Warri isaan kana bite immoo Kottee duudaa jaama. Sanyii harreetii fi sanyii harkarrooti. Addisini baate miti? Addisini baate? Gara biraati qabdii sadaffatiin darba. Amma gaa qeeroon Oromoodha. Namni kaleessa gartee namni kaleessa gartee isin ergaa itti ergitanii goota jettanii gartee isinii maxxansaa ture gartee qeeroon biyyaa har'aan tana qeeroo teenya dubbiin akka kaleetii miti. Dubbiin akka kaleetii miti ammaan tana. Dubbii jajjabaachaa deemu jirti. Qeeroo teenya rabbiin isin haa tiisu. Tooftaa ittiin loltan jirjiiradha. Namni nuti kaleessa gartee if duratti eegaa turre martinuu akkuma isin laaltanii gartan qochuma torbee ta'ee hafee jira. Warra qochumaa torbaa ta'ee hafee isin kasaara. Laallachaa sirboo qeeroo teenya. Garuu qeeroo teenya wahin isin himan. Abiyyi Ahmad dura ta'an Kottee duudaadhaa kun kutuunsaa ifa. Ni kuta kun. Kaleessa Kottee duudaadhaaf Jawaar Mohaammed dhiifama godhee ergamtoonni Kottee duudaadhaa godhate qochuma torbeen gaafsaniitilleen dhiifamni godhameefi Jawaar tun hunjee waan ta'eef irra dabranii har'aan tana warrummaan sun gartee har'a hayyuu keenya hidhatti dhimsee zamana garteen warri kaleessa Jawaarii wajjin silaa goota fakkeessee oduu silaa Oromiyaan qaceellotti bilisoomte warra silaa har'aan tana nuti siidaa dhaabnuuf faatu Jawaar gartee abbaan murtii haqaa jechuudha gartee murtii guutoo jechuun Jawaar Mohaammed murtii guutoo nama gartee hanqa ilaa allibittiin hanqa ilaa macarrashatti loluu jechuudha Jawaar Mohaammed warra gartee wajjin hanqa macarrashatti loluu dadhabee jechuudha jalaa bitame gantuun laal gantoonni sun goota isinitti fakkaatin warri akka gantuu ammaa kana ta'e hedduutu jira waan ta'eef amma booda dhiifamni hin jiruufi
dhiifamni hin jiruufi yaa obboleeyyan kiyya yaa ilmaan oromoodhaa kan kutaa 11 keessa jirtan qeerroo wanni taatan nama ganda keessatti isin basaase hundaa'u katabadhaa kaayaa mootummaan kun ni kufa mootummaan kun karaa lachuutu ni kufa mootummaan kun addunyaan jidduu seentus inni kun ni kufa maaliif addunyaa yoo jidduu seente warra hiti gadhiisanii ni gadhiifan Jawaarfaa gabbaa miti ummanni oromoodhaaf mallee abdii Jawaar Mahammad irraa qaba waan ta'eef Abiyyi Ahmad ni kufa addunyaan jidduu seentus Abiyyi Ahmad ni kufa addunyaan jidduu seenuu baattullee ni kufa warra arraantan isin basaasaa jiru kanaa katabadhaa ta'an ibin nama gartee guyyaa tokko uleedhaan isin dhehe maan taane karasaasaan isin dhehe irraa eegalii hanqa gartee ka isin basaase fi ka uleedhaan isin dhehe fi ka isiniin lolellee qeerroo teenyan dagamina ilmaan oromoo ka kutaa 11 warri qeerroo taatan katabadhaatii kaayyadhaa mootummaan kun ilkeessa sootee buqqa'uunsa hafan qabdu dhugaan isinitti himan qarree gubba jira ni kutaa dhiifamni amma boodan jiru waan ta'eef wanni isaan itti mul'achuudhaa jiraatu kottee duudaa tana boordara qofa deemanii kakkumaa jiraachuudhaa yaa'ani achitti illee jala dheeree qabu teenya waan ta'eef namuutuu katabadhaa nama qeete sanitti nama ajjeesi guyyaan kun ni dabra dhiifamni yeroo lamaan jiru warri garuu ammoo gartee ilma nabi nuhu ta'e jechuudha gartee dooni nabi nuhu irraa hafee warri bishaan nyaate ani bar nama tokko an bar nama dhuunfarraa haasa'uun fedhu nama dhuunfarraa haasa'atanii himee nama dhuunfalaa gartee saaliyaa isaa biyyatanii qamar jettanii maarree caalaa bultuu jettanii miti ani bar nama maali ani isaanirra jaaladhaa waan ani isaanirra isaan jaaladhaa ummata dooni nabi nuhu irraa hafee odoon laalee arkuutiin isaanirra isaan jaaladhaa maal turaan ga'an eessa wal beena jara kana qabsoo oromoo godhanii gaafa qabsoo oromoodhaa godhaa turan san gartee ana nabiraa kireedita qabaachuu turani kireeditiin isaanii naannee qochuma torbe isaan godhe qochuma torbe warra qochuma torba isaan godhe eessa wal beena nama dhuunfarraa naasee na qaayida irraa laal warra qabsoo gurgurate jaatu maasaa warra qabsoo gurgurate maqaan isaanii kana amma isin galeessin yeroo hundatti peelleeffi asirratti hatan juntaan hin jedhee nuti juntaadha nuti abbaan keenya nuti arras borus namni nu bulchu nuti Jawaar Mahammad nama biyya Ameerikaadhaa taa'ee waayifara nyaate odoon ta'in nama biyya Ameerikaa taa'ee gartee beezmentii galee osoo hin tahin nama biyya Ameerikaa keessa taa'ee barate ilma oromoodhaa isaan nu bakka nu bu'a nuti Jawaarin alatti bal'aadhaa uummanni oromoodhaa duudaadha uummanni oromoo Jawaarin alatti hin dhagahu ummata bakkatti haraashirraa guurtan horii akka keessanii ummata saba bal'aa oromootirraahi horii faamilii keessanii guurtan horii akka horiin isinii olii bar harree faa guurtan raayyaa ittisa biyyaatiif jettanii ummata amaaraa kan walqaa'itti lafa teenyaanii deeffanna je'ee achi jiru fuutanii qallaba gootanii geessitan ummata oromoorraa horii guurtanii wanta kan isinii hima dhageeffadhaa Phiiphiin dura akkam nama gooti beektanii gaafa Phiiphiin gaafa sibitte dura sifi ummata oromoo jidduu dallaa keessi Taayyee poosti godhii ETV poosti godhii Abiyyi Ahmad poosti godhii akka taatu rakkattee xammam amma saalee allaal Abiyyi wajjin dhaabbadha TPLF cabsuudhaaf jetteeti barni dirqamte wallaahi laziim wabillaahi alkariim saaliyaan Abiyyi san poosti godhuu haajaa irraan qabdu dha dhugaa sitti maati garuu immoo godhuun dirqama haa nuufi saaliyaa jidduu dallaa kaa'uudhaaf godhuun dirqama Abiyyi sheer godhuun kanaafuu akkami goote beeyta akka waan gartee nutiin kun gartee duuba nutiin kun gartee saaliyaan gantuudha jennee ishii doorsifnee fakkeessiteeti okay ijoolleen tun akka naan jettimi anaa qabsootu tanaan kanaafuu yoon qorichi isaanii hin qonne ilmaaniin tahaa'u akka waan jettuu gartee akka waan jettu fakkeessite dirqama ishiirra kannan san bahuudhaaf nurratti hirkistee bar poosti gootee bar isheen Abiyyi wajjin dhaabbadhaa an dhugaan isinitti hima wallaahi laziim wabillaahi alkariim saaliyaan Abiyyi jaalattee poosti hin goone akka waan nuti gartee gantuudha jennee ishee tana waan arrabsineef meenumaan tahaa'u waan fiddan isin laalaa fakkeessiteeti dirqama irra kaayan san baatee bar Abiyyi san poosti godhuu beektanii isin ni beeynaa bar waan poosti irratti goote beeynaa bar haa taatu
mirga guutuu qabdii bar maal anjoorin deeggaraa misan am joor maambatis faan anjoor maambachaa garagaluun jiraatu dhugaan isinitti mani ishinis bar abiyyi duubaan dhaabbachuu mirga guutuu qabdii bar abiyyi deeggaruu yakkaa miti qabsoo uummata Oromoodhaa garuu bocoluu yakka maalifi meebi sillee galaafachuun ni mala lubbuu isaatiinis galaafachuun ni mala qabsoo uummata Oromoodhaa saaxilanii qeerroo dabarsanii kennuun garuu yakka lubbuudha si gaafata deeggartoonni Abiyyi Ahmad deeggaruudhaa miti Abiyyi Ahmad wajjin rafuu mirgi keessanii maaliif wadi lukatee san lameen jidduu jiru teessanii waan ta'eef namni ittiin gaafatamu waan jiru waan ta'eef wajjin rafuu ni dandeessan deeggartoonni Abiyyi katu duuda duniyaa kana gubbaa jirtan eenyu sin dhoowwa garuu qabsoo uummata Oromoodhaa Abiyyiin akraariidha waan ta'eef Abiyyi is a crime waan ta'eef Abiyyi is a rapist he's a killer he's a terrorist waan ta'eef qabsoo ilmaan Oromoodhaa lafeetti cabsan san hajjaa godhee fudhate waan ta'eef ammallee warra qabsoo san oofaa jiru dabarsitanii garuu gara Abiyyi geessuun yakka lubbuudha isin gaafata tanaa bara nuti yeeshaa jiru malee Abiyyi Ahmad wajji rafuullee mirga qabdan dhiirtinis wajji rafuu mirga qabdan eenyu sun dhoowwa ifin dhalaa miti dhiirtiin wajji rafuudhaaf mirga guutuu qabdan kanaafuu qeerroo Oromoodhaa ifee gan isinin ja'a tanuman isinitti majeetiin jara keenya dhufee nagaan naa tura.